jalqaba namni ilmi namaa hayawaana kana keessa wanni inni irraa waa barachuu qabu akhudh min al-asadi thalatha jedhanii leencarraa waa sadii fudhatte jedhan deeftee wanni sadeen gad jedhanii buluu didu mataa ol qabatanii jiraachuu gootummaa ofirratti hin jechuudha galaa bakka dhaqanii cabsanii nyaachuu Lenci bapak ini, bapak lagi handal sama dia kok mau anu iri jadi dulu kau mas, anu matu anak jadi akabiyat, akas amasimo, namni kanisara wasadi berasa jadi, akadu wajib kafir ada naf'al akhar, wagarinya cu. hamtu duftu firraa itti sagochuu dura dhaabbannoo naf'al aakhariin immoo waan isin hojjetti bu'aa qabeessa ta'uudhaati egereen kee nama fayyadu danda'u namni du'ee ka'ee bu'aa isaa irraa hin argamin siruma hin dhalatin namichi ba'aa taatee dabarfatte jechuudha kanaa mannaa dhalachuudha buukan kee irra gaarii ture egaa rabbiin akkanis waan si gargeef qaba lakkoofsuma guuttee dabarfatte nama si wajjin miliyoona ammana jedhamee waamamuu jechuudha hafuutu irra gaarii ture والله نفر آخر يقول أوتوماتيك فرينج ترى أوتوماتيك نفر أصوات مرباني كمان كنيم يما هندم ميسي تيمتي برجع يروجن نمو كنيفني وفي دم مفتي موتي وفي دم مفتي أتي أتجلى نياتمه سامتهم نقبل تيجي تمر بتمتو اسمتي وفرت توهيد تونياتم تمالي كنيمني إبدأ بتأتي راساسنا كارم نياتم تمالي أبدا كنيمني قدي تجيل بفتي ما جلهم بلت ibidatti aarsa bishaanitti naqanii injilbeeffat kanniisa inni jedhu immoo kanniisa Tigireeti miti kanniisni Tigiree tokko faasoonsa yoo nama hiddee jedhama jaamsa tokko lammaffaa immoo kanniifni Tigiree wanta agartuu balleessa kanniifni agartuu nama balleessa akkati waan agarree balleessa kan footos maqaa kanniisaa balleessanii soonsa jedhanii bareeddu maaliif jennaan soonsii damman qabu damma isaas namni nyaatu akka kanniifni ni jedhaa garaagarummaan kanniisaaf tisiisaa hin barrisu maal godhu isaanitti hin barrisu irra baay'achuutti kanniisatu caala kanniifni mootii hin qabdu nama jala deemtu hin qabdu tisiisni addanaa tisiifni jechuudha tisiifni mootii hin qabdu nama jala deemtu hin qabdu addanaa alkhissa suqooxol manzilaadha ammas waan jala deemtu qabdu bakka hin taane ta'a waan hin taane irratti argama namatti uffata baay'inaan immoo hamma kana hin jedhamu abaluun nu keessaa du'e hin jedhan waa ofirratti waan qaban horatanii kuufatanii irratti lolanii wajjin hin jiraatan gamtaan qaban mootiin qaban hin dhalatu gargar yaa'u addunyaa kanarraa moo nama jira baay'een jiru katakkaa mootii tokko jala deemanii hin beekamu tisiifni hooggansa qabdi kanniifni hooggansa qabdi erga qabdi waraana qabdi warra bishaan fiduu qabdi kanniifni kiiloomeetira guyyaatti kiiloomeetira 300 ol deemti daraaraa fiddu kana daraaraa bareedu bakka bareedduu dhatees namni illee kabajaadhaan ilaala maaliif wanni isin kabajeef tokko bu'aasiitu waan bareeddu lammaffaa yoo tuqan nama niiftu sadaffaa bakka hin taane hin teessu kana sadii namni itti yaadu ittiin tuqu namni ogeessi jaalataati kabajaa hin jaallata bu'aa isaan abdata ammas ilaa kanniisarra bu'aa isaan abdata hin jaallata kabajaa hin sodaata tisiifni faayidaa qabu tisiifni faayidaa qabu rabbi faayidaa malee nuumu rabbi faayidaa malee nuumu utuu silaa tisiifni hin jirre addunyaan kun dhukkubaan dhufu akkamitti waan jarmii jedhamu kana waan sila naannoo xurii kana ta'a miti qoshaashaan kun waan sila barrisu of keessatti uuma ture waan sila qilleensi kaasee mana tolgachu waan sila mana namaa keessa galee nama ajjeesu waan summii ta'e hunda tisiisan nyaate qoshaashaan kun bakka qoshaashaatti taa'ee summaa'ee nafu summiin isaas summii waa ajjeeftu ta'a summii tura keessa asiitii uumee waan adda addaa uumee lubbuu baasee dhaqee distii keessa bu'ee waa ajjeesu ta'a kanaafi tisiisa booyyee rabbiin qoshaashaan qulqulleessuudhaaf kan faayidaa malee warri jira qulqulleessu booyyee warri jira qulqulleeffatu warri jira nyaate qulqulleessu maalle booyyee nyaate maa isiitis hin nyaate yeroo wal nyaate ba yeroo wal nyaate maaliif jennaan tisiisan beekuu wanti booyyeen beekuuf nyaate ragaan kana chaayinaa hin zabana tokko namni haadha manaa fuudhu
tisiisa kuma sadii ajjeesuu qabaa namni tokko yoo tisiisa kuma sadii tisiisa biyyaa balleessee jedhanii ilmoo tisiisaa gannaa ilmoo tisiisaa ajjeefnaa jedhanii chaayinaan zabana tokko dagaaganii turanii dagaagina isaanii duraanii keessatti guddina jaraa duraanii keessatti tisiisa ajjeefnaa jedhanii aadaa horatanii warri baadiyyaa jaraatis aadaa godhatanii aadaan jaraa tisiisa ajjeesuun namni eega umuriin isaa gaafa dhaqee umuriin isaa dargaggeessa ga'e tisiisa ajjeesee walirratti qabataa wala qoochoo goggosee walirratti qabatu isa lakkaa'ee kuma sadii yoo guutte intala namaatiin ni kaa'edhate. Ni kaata'ee faallaa kanaa wallo diina ofii nama 12 ajjeeftu malee ni kaa'edhatu. Allahu akbar. Keenya immoo laal amma walloo geessu laal. Chaayinaa maaltu mudate? Walloo sitti nima keessa keenya himadheen kaafan. Kan walloo kun yennaan haa ta'u natti mi'a maaliif beektaa kaleessa kooti walloo kanaaf. Kaleessa keessaan hin dhufe kaleessa jiraattee hadha geesse waggaa 100 meeqa kophaa sii dhaabbatteeti baqaa hadha geesse kanaaf waa'ee walloo waa keessa dhabamu. Faallaa warra tisiisaa ajjeesee jedhu walloo diina ofii nama 12 ajjeesu malee kanaaf jiillee jedhamti. Walloo jiillee jechuun lamuu sirrittiin buunuudha. Jiilchiteeti. Jiillee lamuu sirrittiin buunuu. Namu sirrittiin buunu akkin itti dhaga'e akka kana. Tisiisatti deebina. Chaayinaan tisiisa ajjeeftee booda dhukkubni hamaan isii qaba. Daftee ittiin dhaqqabanne tasiboon dhukkubni adda addaa chaayinaa kana xaragee fixe malee sila chaayinaan hanganaa miti. Kanuma hanganaa baay'atti. Booda tisiisa deeffatte. Itti dhaqqabanii saayintistoonni jira. Itti dhaqqabanii tisiisa deeffatanii fayyaa jiraatti deebi'an. Tisiisni dhukkuba ati si fixu lafarraa guuraa oola. Faayidaan isaa kana. Kanaaf rabbi mootii dhowwata. Kanaaf rabbi baay'isee. Kanaaf yoo ati ajjeesaa bakka qoshaashaa bakka silaa amma fakkeenyaaf naannoo foon itti gurguramu kana utuu silaa foonirraa inni guuruu baate foon sanarratti waan hamaatu dhalata ture. Eega dirree keessatti sinnaa isaa qulqulleessaa eeguu baatte foon kun ni raammaa yoo ture. Raammaa. Akkasii mire bakteeriyaa sanarraa guurtiti. Tisiisni bakka titeessu kanaa dhufee waa guuraa miti. Isa kana guuraa oola waan ati ijaan agarte inni arga. Tokko lammaffaa ijji tisiisaa gurguddaa gurraacha qaba. Gurguddaan kun halaalaa waa arga. Akkuma cululleen kiiloomeetirii meeqarraayyuu kiiloomeetirii 17 waa agarti. Baharii jalatti waa agarti. Baharii jalatti waa agarti. Cululleen ijji namaa kun akkana ta'uu hin danda'u. Hayawaana keessaa Meko itu wanni fan injiran fan jiramma. Maal faayidaan isaanii? Geegiyoon nama tokko baadhii isa jennaan rabbi namaa kalqe. Geegiyoon biyya dureessaas hin jiraatti. Biyya hiyyeessaas hin jiraatti. Xurii isin haajomtu geegiyoon. Injiraan xurii itti haajomtu. Tafkiini namaan jiraachisuu fira. Jaruma kanaa uumu? Jaruma kanaa iyyuu. Maa nama nyaattee nama jinqitee biraa? Nama nyaattee nama jinqitee miti. Irra tafkiini naannoo baadiyyaa keessa jiraatti. Tafkiinii fi injiraani qaama namarraa kan qabdi. Jismii namarraa malee alatti hin qalqabdi. Saffiin alatti qalqabdi. Injiraan qaama jafqa keessaa ka'ee rooyin itti godhame. Maaliif jennaan maraatuu ilaalaa yookaan nama ija qaama hin dhiqanne yoo inni taa'e jedhe rabbi jismii isaa sodhobbaa'ee dhoqqeen sodhobbeessee ukkaamama. Qaamni namaa kun ofii isaatii urataa qaba. Urataa qaba. Uraa qaba. Uraa kanatiyyuu tempereecharii qaama namaa kana urgufaa oola. Ciftiin godha taa'e. Yoo ati meeshaadhaan ilaalte qaamni namaa kun elektiriikii ajaa'ibaa qaba kan ofirraa faccisu. Qaama namaa tempereecharii. Nama nyaatte nama jinqitee miti. Irra tafkiini naannoo baadiyyaa keessa jiraatti. Tafkiinii fi injiraani qaama namaarraa kan qabdi. Jismii namaarraa malee alatti hin qalqabdi. Saffiin alatti qalqabdi. Injiraan qaama jafqa keessaa ka'ee rooyin itti godhame. Maaliif jennaan maraatuu ilaalaa yookaan nama ija qaama hin dhiqanne yoo inni taa'e jedhe rabbi jismii isaa sodhobbaa'ee dhoqqeen sodhobbeessee ukkaamama. Qaamni namaa kun ofii isaatiif urataa qaba. Urataa qaba. Uraa qaba. Uraa kanatiyyuu tempereecharii qaama namaa kana urgufaa oola. Ciftiin godha taa'e. Yoo ati meeshaadhaan ilaalte qaamni namaa kun elektiriikii ajaa'ibaa qaba kan ofirraa faccisu. Qaama namaa tempereechariin ta'anii urgufu. Jismii kanarraa urgufu. Urgufaniiti dafqa namaa kun jismiin namaa kun hundi kun urataadha. Urataa kana keessaa waa yaa'a. Urataa kana keessaa waa yaa'a. Waa yaa'ee jedhu kanatiyyuu dafqi kun irratti hafa. Irratti hafa. Guyyuu urataan qaama namaa kun kan miliyoonaan lakkaa'amu kun cufamaa deema. Cufamaa deema. Isa cufamaa deemu kana
isa cufamaa deemu kanayyee rabbiin akka inni cufamee dhukkubarraatti hin buune jecha injiraan silatti kalqa. Maaliif kalqaa jennaan eega bishaaniin ofirraa dhiquu baatte dhiquu dhiifte eegati bishaaniin ofirraa dhiquu dhiifte qeensaan ofirraa dhiqi. Qeensaan iyyee ofirraa kasham. Injiraan yoo ati dhiqaa bisilaa bishaaniin ofirraa baaftame amma moo qeensaan baafta. Maraatuun fedhe iddoo waasa nyaate hin safaru akka inni hoqqata. Yennaa hoqqate jismiin isaan banamaaf. Insa sochii jira. Sochii qofaa miti. Ummata saabulkaaf rabbiin. Sochii qofaa miti. Onu qallibuhum. Ummata saabulkaaf rabbiin. Ummata dhibba sadii ciisanii miti. Onu qallibuhum jira rabbiin gara gaggalchaa. Gara gaggalchaa. Amma jiraanii gara inni kun gara gaggalchaas of keessaa qaba. Ofirraa baaftaa. Ofirraa baaftaa. Qaama namaarratti dafqita. Dafqa sana tukkaamsa. Warri saabulkaaf hin deeman hin dafqan. Gaaddisaanii golge. Hidda dhiigaatiif kasa. Hidda dhiigaatiif. Akkan hidda dhiigaatu yoo dhaabataadhaaf. Sun immoo taffii qabna. Asaabalkaafiini warra akka asaabalkaa gochuudha rabbiin taffii nuu kalqe. Amma fakkeenyaaf qotee bulaan keenya gogaarra ciisa. Kalloorra ciisa. Itilleerra ciisa. Waan adda addaarra ciisa miti. Daddabee gara miti akka roogni hidda isaa kana hin kunne gochuudhaaf taffii dhaqee nyaata. Innaan nyaate ofoo qudhaa edee innaan gargale achumaan jismiin diriira. Hin adooda malee hin diriira beekama. Hin adooda. Kanaaf faayidaa akkana kanaatiif kalqe rabbiin. Rabbiin faayidaadhaan malee waa tokkoon kalqe. Digalee dubbee. Amma fakkeenyaaf namni maaliif rafaa? جرب وفي أنفسكم أفلا تبصرون نعم ما رفع نمني ما رفع غرفه او اوبدغتا دا اكمتي تكفميري فكينيا في نمني رفو افوران افانين امبابت انجد اتما انجو خرب جرب ونيا دي ماري جنان تيسيسم بيكو ات اونتي بوين بيكو نياتي رغان كنا چاينا انز بنتوكو نمني هادا منافودو Tisiisa kuma sadii ajjeesuu qabaa namni tokko yoo tisiisa kuma sadii tisiisa biyyaa balleesse jedhanii ilmoo tisiisaa gannaa ilmoo tisiisaa ajjeefnaa jedhanii chaayinaan zabana tokko dagaaganii turanii dagaagina isaanii duraanii keessatti guddina jaraa duraanii keessatti tisiisa ajjeefnaa jedhanii aadaa horatanii warri baadiyyaa jaraatis aadaa godhatanii aadaan jaraa tisiisa ajjeesuun namni eega umuriin isaa gaafa dhaqee umuriin isaa dargaggeessa ga'e tisiisa ajjeesee walirratti qabataa ola qochoo. Gogos walirratti qabatu isa lakkaa'ee kuma sadii yoo guutte intala namaatiin ni kaa'edha. Ni kaa'ee bakka maal? Ni kaa'ee. Faallaa kanaaf wallo diina ofii nama 12 ajjeeftu malee ni kaa'edha. Allahu akbar. Keenya immoo laal amma wallo geessu laal. Chaayina maaltu mudate? Wallo sitti nima. Keessa keenya himadheen kaafan. Kan walloo kun yennaan haa ta'u natti mi'a maaliif beektaa kaleessa kooti walloo kanaaf. Kaleessa keessaan hin adda kaleessa jiraatti adda geessa. Waggaa dhibba meeqa kophaa sii dhaabbatteeti baqaa hadda geesse kanaaf waa'ee walloo waa keessan dhabamu. Faallaa warra tisiisaa ajjeese jedhu walloo diina ofii nama 12 ajjeesu malee kanaaf jiillee jedhamti. Walloo jiillee jechuun lamuu sin ittiin buunuudha. Jiilchiteeti. Abbaa jilchaati. Jiilchiteeti jiillee lamuu sin ittiin buunuudha. Namu sinitti mbuunu akkinitti dhaga'e akka kana. Tisiisatti deebina. Chaayinaan tisiisa ajjeeftee booda dhukkubni hamaan isii qaba. Daftee ittiin dhaqqabanne tasiboon dhukkubni adda addaa chaayinaa kana xaragee fite malee sila chaayinaan hanganaa miti. Kanuma hanganaa'u baay'atte. Booda tisiisa deeffatte. Itti dhaqqabanii isaa intistoonni jira. Itti dhaqqabanii tisiisa deeffatanii fayyaa jiraatti deebi'an. Tisiimni dhukkuba ati si fixu lafarraa guuraa oola faayidaan isaa kana. Kanaaf rabbi mootii dhoowwate. Kanaaf rabbi baay'isee. Kanaaf yoo ati ajjeesaa bakka qoshaashaa bakka silaa amma fakkeenyaaf naannoo foonitti gurguramu kana utuu silaa foonirraa inni guuru.